weebsaayitii baay'ee bareedaa ta'e tokko qabadhee isin dhufeera jechuudha. Weebsaayitiin kun viidiyoo qofa ilaaluudhaan akkamitti doolara baay'ee 80 ol yookaan 200 ol karaa itti walitti qabachuu kan dandeenyu jechuudha. Weebsaayitiin kun baay'ee bareedaadha. Fakkeenyaaf ani asirratti afaan kiyyaa fi afaan Oromootiif afaan Ingiliffaa wal cinaa wal bukkee qabee ilaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf afaan kiyyatti yeroo an deebisi viidiyoo haaraa toora intarneetii ilaaluun maallaqa argadhaadha. Fakkeenyaaf viidiyoo garagaraa yeroo nuti ilaalletti akka barbaanne doolara naxibii hedduu walitti nu sassaaba jechuudha. Amma kallattuma irratti akkaataa ittiin bannu amma karaa ittiin bannee iseennu kan wajji ilaalu ta'a jechuudha. Jalqaba sarara sadeen gubbaa sadirratti yeroo tokko tuqnaa jechuudha. Erga tunne amma waan lama nu kenna sign up fi login. Yoo fakkeenyaaf duraan bantanii irrattan ta'e login ittanii seettu qofa jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo sign up goona jechuudha. Amma waliin create waan goonuu fi sign up irratti tuqna. Okay, bifa kanaan kun nuuf dhufeera jechuudha. Anamma afaan kiyyaanii jalqaba maqaa keenya galchina itti aanse maqaa akaakayyootii jechuudha. Guyyaa dhaloota koornee jechuun dhiiraaf dhalaa ta'uusaa iimeelii fi jecha icciitii keessanii yookaan paaswoordii keessan jechuudha. Bifa kanaan gara afaan Ingiliffaatti dhiyeenye haa fayyadamnuuti. Jalqabame maqaa keessaan guunuuti. Guyyaa dhalootallee guyyuma barbaadan kaawwattu jechuudha. Rakkinaan qabu. Guyyaa kana haa godhuutiin itti aansuudhaan dhiira moo dubartii kan jedhu adda baafachuudhaaf jenderii jechuudha. Okay, amma meelii haa jennuuti. Mee imeelii keessanis haa galcha. Okay, egaa galchitaniin booddee kunoo amma paaswordicha ni galchitu jechuudha. Okay, amma erga bifa kanaanii kana itti guftanii xumurtaniin booddee iddoo mallattoo fakkeenyaaf roobotii fakkeenyaaf I am not robot kan jiru sanarratti kilik gootu jechuudha. Itti gootu. Right era amma maal gochuu create account kan jiru alla kilik gootu jechuudha. Okay, waa amma naaf banameera jechuudha. Kallattuma irratti bifa kanaanii naaf dhufeera jechuudha. Amma fakkeenyaaf baalaansii akkaawuntii nuti konkirreeshin waan garagaraatu dhufa jechuudha. Iddoo kanarratti beeksisee dhufa waan ta'eef. Okay, amma viidiyoo garagaraa ilaalle jechuudha. Maallaqa keenya karaa doolaara karaa salphaa ittiin walitti sassaabuu dandeenyu waan keessaa tokko karaa kana jechuudha. Fakkeenyaaf amma jalqaba yeroo riijister goone jechuudha. Yeroo bannu jechuudha. Fakkeenyaaf doolaara 5 nu kenna jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo viidiyoo fakkeenyaaf viidiyoon tokko 0.61 doolarii isaan nu kenna jechuudha. Viidiyoo tokko yeroo ilaalu jechuudha. Viidiyoon lammaffaan ammoo 0.32 doolarii nuuf kenna. Itti aansuudhaan ammoo viidiyoon sadaffaan 0.47 doolarii nu kenna jechuudha. Bifuma kanaan viidiyoo arfaffaa yeroo ilaalutti 0.52 doolarii nu kenna jechuudha. Qaxay am fakkeenyaaf viidiyoo kana mee haa ilaalluuti. Viidiyoo sekendii 34 qofa jechuudha. Ilaalle mee waa inni nuuf kaffalu haa ilaalluuti. Irra kilik goona jechuudha viidiyoo. Sorry, beeksisa hedduu dhufa waan ta'eef dhiifama. Isinillee dhufuu danda'a. Yeroo sanitti ammoo gara duubaatti birraa deebtu jechuudha. Amma kilik gooname viidiyicha. Sorry, beeksisatti na rakkisaara. Okay, viidiyoon na eegaleera jechuudha. Sekendii 34 qofa ilaalla jechuudha walumaan. What is this? Brief, model life, if not the pursuit of legacy? I'm Rickon Stark. I call this Valaria. I, Morgan Baratheon. Promise to be faithful to King Viserys and to his name, Princess Rhaenyra. Rhaenyra Targaryen. Bends put the realm to the Okay. Amma maa goonera viidiyotti ilaalle xumura jechuudha. Maan jedhera complete jedhera jechuudha. Xumura jechuudha. Bichi nu dhufte xumurameera. Complete isarratti kilik goona jechuudha.
Okay, amma waan xumurameera fi irra ol deemnee haa ilaalluuti. Okay, milkaa'inaan xumurameera jechuudha yookaan fakkeenyaaf gara afaan Ingiliffaatti yeroo deemnutti successful complete your resumes kunoo akkuma argaa jirtan kana nuuf xumurameera jechuudha. Amma ol deemnee refresh goona. Kana amma kan duraanii akkaawuntii ambalaansi irraa qabu doolaara irraa qabu 5.93 jechuudha. Amma immoo refresh goone haa ilaalluuti. Okay, amma laali. Tuqaa 49 nu guddateera jechuudha. Amma isa tokkoffaa kanarratti tootaalii viiwin kun ammoo viidiyoo haga ilaala jechuudha. Viidiyoo 3 ilaaleera. Viidiyoo 3 qofa ilaaluudhaan doolaara haaraa kana hojjedha jechuudha. Ammoo eega bifa kanaan dalanneen booddee fakkeenyaaf akkamitti akka baasuu dandeenyu ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko yoo ilaalle sekendii sa'aatii addaan kutuu danda'a jechuudha. Something wrong fakkeenyaaf yeroo muraasa addaan dogongora waan jiruuf addaan kutuu danda'a jechuudha. Amma egaa doolaara kanaa walitti sassaanne akkamitti akkaataa ittiin baanyu kan ilaalu ta'a jechuudha. Iddoo gubbaa sarara 3 san tuqna jechuudha. Ifama beeksisa. Okay, erga tuqneen booddee kunoo sarara 3 kanatti nuufa home my account and about using nuuta maal goona iddoo my account irratti iddoo sarara xiqqishoo gubbaa gadi jiru san tuqna jechuudha. Okay, amma waan hedduu jira iddoo kanarratti waan baay'ee kana keessa nuti ammoo maal goona doolaara walitti qabne akkamitti akka baanyu haa ilaalluuti waan ta'eef kanaafuu withdraw kan jedhu sanarratti yeroo tokko tuqna jechuudha. Withdraw kan jedhu sanarratti goona refresh gochuudhaan profaayilii keenya ilaaluu dandeenya. Iddoo kanatti garuu waan baay'ee jira nuti ammoo waan withdraw gochuu dandeenyuu fi akkaataa maallaqa ittiin baanyu jechuudha. Kanaafuu withdraw kan jedhu sanarratti kilik goona jechuudha. Sorry, beeksisatti na jeeqaara. Okay, kunoo bifuma argaa jirtan kanaan naaf dhufeera jechuudha. Karaalee ofirraa baastu jechuudha. Fakkeenya withdraw wise karaalee ittiin goonudha. Fakkeenyaaf asirratti paayimentii jira, wiimonis jira, western unishiin jira, paayineeriin jira jechuudha. Karaa kanaan fakkeenyaaf doolaara walitti sassabdesan karaa western unishii kanaan baasuu dandeetta. Hangam baasaa 100 USD ta'a jechuudha. Ni baasa jechuudha. Ittaan sudhaan ammoo innummaan sunillee gara 150 illee baasuu danda'a. Bifa kanaanii wantoota sadatti jira jechuudha. Kana yommuu ilaalu ittaan sudhaan ammoo paayimentiidha. Paayimentiin doolaara 80 jechuudha. Doolaara 80 minimamiin jechuudha. Yoo xiqqeessine 80 nuuf baasa jechuudha. Kallattuma irratti anama isin agarsiisuudhaaf jedheeti malee waan achi naa guunne fi yeroo ammoo doolaarri koo achi naa guute isin agarsiisa jechuudha. Hanga paayimentiin kun hanga 150tti nuuf baasuu danda'a jechuudha. Doolaara jechuudha. Nuuf baasa. Inni sadaffaa immoo wiimoon jechuudha. Wiimooniin kun 80 akkuma paayimentiitu wal fakkaata waan ta'eef walumaa galarratti itti aansuudhaan paayineerii jechuudha. Paayineerii kanalletti hanguma paayimentiidhaan wal fakkaatu peeppaaliidhaan waan wal fakkaatuufi hanga 150 fi minimamiin 80 aga 150 fi hanga 80 nuuf baasuu kan danda'u jechuudha. Weebsaayitiin kun baay'ee bareedaadha. Yeroo achi doolaara hojjedheen irra qabe akkaataa ittiin fakkeenyaaf apply goonu yookaan ittiin baafnu wajjin kan ilaallu ta'a waan ta'eef viidiyoo kana akka like share gootan kabajaa isin gaafanna. Bifuma wal fakkaatuun viidiyoo biraalleen viidiyoo babbareedaa onlaayiniidhaan karaa qarshiitti dalaguu dandeenyu kan wajjin ilaallu ta'a waan ta'eef yuutuubii kiyyaallee sirriitti hordofaa isin jechuu barbaanna. Amma gara hoomitti deemne jechuudha. Bifuma kanaan ilaaluu danda'ama waan ta'eef waan baay'ee namatti tolu. Weebsaayitiin kun baay'ee bareedaadha waan ta'eef fayyadamaa isiniin jenna jechuudha. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nu faana turaa isiniin jenna. YouTube chaanaala kanallee subscribe, share, like gochuudha irraanfatina isiniin jenna.